guddadhee jiraadhe isaan akka godhan san ani mucaajimatti dhalatee guddatee argeen beeku sittanim lammaffaa har'a kun argaa jirra waan addisuun jechaa jiru keessaa baheetiin jira nagaatti jedhe yoo rabbii jedhee dhufe chaalenjiin kamuu haa dhufu rabbii isaatti hafa sittanim yoo rabbii jedhee dhufe jiraate wanni kamuu haa dhufu deeme ammanuma kanaafuu asin baay'ee galatoomii difeensi atamma goote kanatu engadasiin jedheen taa'ee ilaalaa ture hundumaa can jedheen ilaalaa ture si bira seeruu dandeenye dhuguma rabbiiti ati nan beeka dhiirri akkasii kun nu barbaachisa bakkuma hundumattu yeroo baay'ee achi si qabnee achi si qabna galatoomii waan gootee fi dhumni isaa akkanatti bareedee dhumee jira sagaleen kiyyaan jiraami. Mucaate hiriyaa kiyyaa tokko na dabalee kalee gargara ijoollee kiristaanatti ati qulqulluu dhagarra sitti qabamanii hin jiru nan jedhe duraan sitti aaraa ture. Baguma hafuura ta'ii yeroo baay'ee dubbadhu akkasii egaa nama kana booda dhufuufis ilaa dura ulfi dura miciree ta'a. San booda guddatee ji'a sagal booda dhalata ulfi sitti nima. Abdiin islaamummaa keetti ammuma dhalate osuma daaddee deemuu barsiisuu jalqabe osoo miira hin dhaabbatin. Ani gaddeetiin jira ogasoo daaddeen tures dhumni isaa akkana ta'a jedheen yaaddaa ture kan yaaddu hinuma ta'ee kana booda soo ta'ee eenyumtuu amantaa isaa jijjiiratee yeroo jiraatu gattaa'ee jilbeenfatee guddaa jalaa baratee hojii isaa jalqaba. Akkasittiin beekan. Dura wanni bade immoo dhumni isaa akkana ta'a. Hammayyuu immoo lubbuu ofii bakka du'aa gahee madaa kana baatee fookasiin birra jiru kun gaarii miti. Maali of baraaruun hin jira barra dura waa'ee qarshii osoo hin taane. Falmii hamma kana gaggeessuun gaarii miti. Ani isatti isa murteessaan rabbi isaa fayyisu kan qalbiis kan qaamaas garuu waan nama hundaafuu barnoota ta'a. Ani galatoomii isin jechuun dhufe. Ummata amantaa islaamummaa keessa jiran islaama ta'anii kiristaana ta'an jaalalli nu gidduu jiru kana caala daran haa jabaatu rabbiin waa jabeessu ani ijoollee islaamaa baay'een barsiisa afaan oromoo afaan amaaraan biratti baratan harki caalu musliimota kanaan ni barsiisu. Takkaa qofa hin qabnu waa'ee kanaa jechuu keenya. Akkanatti barachuun immoo gaariidha. Ati galatoomii ulfaadhaa hammanuma hirmaadha jedheetiin dhufee yoon baay'ee dogoggora waan qabaadde haasaa kiyya keessatti na of galcha galatooma. Thank you so much. Namoonni baay'een yaa'u dogoggora hubatan durumallee ani abdii hin beeku. Diiteeliin abdii baay'inaan na bira hin jiru dhimma amantii irratti waan dhuunfati jedhee jalan deemne barbaachisaa ta'e qorannee fiduu dandeenya. Addisuu hamma quba qabutti warroonni duraaillee deeme jettan hin dhufne iyyuu achuma isin bira jira. Warroonni amma immoo nu bira deemee jettan majammaraa silaa almaxxaanu. Adedem hin dhufne durumaanuu hin deemne. Achuma jira isinitti fakkaate isinitti sahaare ija isin sahaare waan wayii daawwama kana daawwama buleessaa kanaan qalbiin keessan raafamee waan dhufe seetan malee never. Haga isaatu daawwaan gurgurata. Ayatul kursi tokkicha baratee itti maree jira keenya. Innaa ammallee bilis namoonni abditti dhiyaatan yoo jiraatte kalee asitti dhufee isin lamaanuu viidiyoon dhiifame isin qabatee feesbuuk kan isin arrabsaa ture. Dubbisa barreeffama. Naamza ምናምን ለወር ይታሽ ቀበጣ ጅርተኒፍ ቱርተኒ በሬፈመ እኒ ከለ ኢላሜ ጅርተን ዱብሳ አካተን እንንቲ ሙስሊም ኤክስፕሌን ቆረ ዋና ማለ ኡመን እስላማን ቀብለ ስኒ ገለምቲ የሮ በሬፈመ ዱብሲ ሂካ ዘሙ ከዘቲ ቀየበታ ዱብሳ አብዱ ዘለ ሎላ ቱርቴፊ ዋና አፍታሚን ከኖፊ የሳ ኡዱን ጉበታ ምናምን ዲሚ ጉበቹሚ Dhimma amantaa dahoo godhatanii uummata saamuti. So kun yakka. Amma viidiyoo kaleefaa ciccitee bira ga'ee isa baankii irra cubsiisaa hin kassasa jedhe san fa'aa dhugaa ta'e ani yoo lubbuu ofii kennaniif gurguranii kennaniif wallaahi dantaa kiyyaa miti ammallee kennaafi. Gin akkaataa fi ulaagaa namni ittiin gargaaramuun kennaa jechuu kiyyaa kennaafi ammallee akkaawuntii isaa isinii maxxanfaa namni kun gargaara wallaahi. Walaloo siin jedhaa jiranii galata. Ayyee doktor. Walaloo tokko sana affeereen bu'aan sa'aatii keessanii fudhadhu.
Daaraa ku fakkaatu qalbeeffadha dhaggeeffadha. Daaraa ku fakkaatu. Daaraan bifaan daakuudha garuu nyaataaf hin malu. Halluun isaa addaa ta'ee daakuu fakkaata garuu. Barri kunis akkasi bifaan nama gowwoomsa. Ilmatu abbaa jibbee orma fitti firoomsa. Ka'e jettee gammaddee kufuu keetu argama. Utuu homaan jiraatiin du'i dhufuuf sardama. Haati deesse ergama intalli diinqateessi. Wallaalaan yaalaa taanaan dhukkubsate ogeessi. Jaartiin misirroo taanaan dargaggeessi dulloome. Haqni karaa lakkisnaan sobaan danuun duroome. Daaraan daakuu fakkaateef bara hongeen gargaaru. Yoo akka miidhameyyuu qeerroon jaarsan abaaru. Galaanni gadi fagoo lubbuu namaan baraarre. Qotisuun hangafa isaa erga afaan baasee nabaarre. Dhiiga tokko wal jibbee maaddiitti nyaata. Dargaggeessi dulloomnaan jaarsi colloomee kaata. Naaf hin galle kan jedhu kumaan dhaloonni gaaffii. Kan cabee galees danuudha utuun deemin tarkaanfii. Bara galaan ol ba'ee abbaan daka jiraatu. Maal silas akkamittiin daaraan daakuun fakkaatu. Milkaa'eera kan jedhu ganaayyuu manaan baane. Kunoot ergan dhaladhee dhugaan geggeessaan taane. Bareedaan ijaaf gaarii inni irra keessi gaarii. Gaafa bira gaanu garaan dukkana bari. Ulee qabata keenyaatii jedhee kan biyya abdatu. Lafa dha'ee caccaba guyyaa lamaan jiraatu. Warqee gatii baasuudha galaa guyyaa rakkinaa. Kan jedhani hiikee namatti erga hamaaketa salphina. Wanta sitti fakkaateef harka reebaan jiraatin. Dirree bu'aasiin buufneen sanyii biqilullaatin. Sirrii mitiisaa suuta adda baafadhu. Akka kufteen cabnetti kattaa gubbaa dhaabbadhu jedha. Galatoomaa. Dr. Asii ulfaadhu. Asumaan ergaan qabu walaloo koo kana kuusaa kitaaba godhee fidaan jira. Kaamingisoon nu jiraadha. Galatooma ulfaadhu. Sol carraa kee silkii keessa rabba shoo. Asli makaalii ni siiga mootu buna dhuunfaa gabbaa'ee makaalii kaa guyyaa guutuu asirra taa'u. Warra masiraa kana waliin gahu. Sol dubbadhu. Zaako siya tokkoon dubbadha mangisti Hamzaa. Dr. Asli amma galatoomi sa'aatii dheeraaf nu mariisisteetta amma addisuun kun deebi'eera jedhaatee asiima waa shaqqaluuf shawaa hojjechuuf dhufe natti fakkaata. Laaboraatooriin kee ajaa'ibadha. Analysiisii guddaa hojjette uummati kun waan guddaa sirraa barataa. Jira sagaleen koo Dr. Asli. Irra bashamalee jira. Jalasiin inni suni sharaa waxxaruuma dhufe natti fakkaata. Uummati keenya silaa rakkoon qabu beektaa yoo nama 30 walitti qabde yoo haadha raawwattellee ameen jedha waanuma jettu iyyuu dhaggeeffatu. Jarri immoo ija jabaatu beektaa Dr. Asli. Jarri ija jabaatu waraabettiin amma qoonqoodhaaf kaattu lubbuudhaaf hin kaattu jedha. Gaafa uummati achiitti naqee iddoo tokko dhaqu achi iddoo tokko dhaqu amma zuurii lammaffaa mumillaashii moganaa dhufu ta'ee hin beennu. Hundumti uummati keenya of eeggannoo godhaa. Laaboraatoorii sirriitti qopheessaa namni gama kamiinuu gaafa dhufu akka Dr. Aslii kana sirriitti ilaalaa fageessaa ilaalaa. Duraanuun deemne asuma jira jedhii malee uummata keessanii ijoollee kiristaanati. Jira asuma ture garuu fakkeessaa ture Aslii kun akka waan achi jirutti. Poostiin fakkeesse malee lafa. Aslii wangeela baatee taa'amani. Waaqayyo nama waliin jirra asuma ture bari Dr. Asli garuu gaafa dubbatu immoo akka amantaa musliimaa keessa jirutti dubbata kamaal goona Dr. Asli uummati keenya waa adda baafatu. Dubbii akkasii sana jira yaa uummata Dr. Asli Dr. Injiinar Profeesar Asli dhaggeeffadhaa irraa baradhaa. Laaboraatooriinsaa analisiinsaa baay'ee miicee baasaa cal jedheedhuma as. Dr. Asli hordofaan isiniin jedha. Mangistii keenya yoo inni dhufee paarlaamaa galellee hin filannaa isa jala yaanaa an keessumaanii jechuudha milishaa Dr. Asliiti bara wal saatillaa wal jala deemnaa namni mana banattee Dr. Asliitti dhuftuu nutti dhuftee galatoomii Dr. Asli carraa nama biraaf kenni jira. Roorroo akkasiisan mirga akkasiisan hin dhowwu nuti. Nu maali inni akkasiidha
rakkoon qabu itti hima malee ani ittiin hidhu waan ta'eef kumni dhibba mana banattee yoo baroode uummata akkanatti fakkaatu na faarsa illee natti dho'u na arrabsa illee natti hin qorru garuu akkuma tokko nama keenna haga iyya banatu itti dhimna rakkoon qabu sun rankatin qeerroo carraan keeti. Maalum salaamatu. Ana wallahi haydariitu gara nyaata beekta. Guutanyaa endiyoon ebbin jedhaa bawaa ture beektaas yeroo jiddaas dhufe makkaas ture san. Eshi. Sagantaa ajaa'ibaallee qabnee fi asitti illee mataa bishakkarateera. Waa warri jiddaa meeqa guurtan? Laa makkatti sagantaa qabnee fi guurre. Meeqa guurtan? Warri haala gara akkuma kudha wayii guurate baaba. Bareeda. Wallahi